ቅዱስ isa san beektaa kan waaqayyo sirriitti uumaa isaaf ibsu yoo jiraate quraana keessaa isin fudhadhaan. Baayibila keessaa isin fudhadhaan. Achiin dhufa. Kana keessaa kana fakkeenyaaf waaqayyo uumaa ta'uu isaa sirrii ta'uu isaa cubbuu kan hin qabne yookaan immoo namaaf kan hin hoogganne akka ta'u karaa kiyyaa fi karaa san deemaa kan hin jenne isa dhugaa san uumaa lafaaf waaqa uume sana nan fudhadhaan imma. Garuu baayibili keessaas kan hin fudhanne jira. Ishi aga gabaabsinu tole ishi. Amma hundee sana amantii Protestaantii sun kijibaadha moo sirriidha itti amantaa akka keetti? Gara isaatiin sirrii ta'uu danda'ammoo anaaf sirrii miti. Kijibaadha. Anaaf sirrii miti. Namichi sun sirrii miti? Anaaf sirrii miti maaliif an keessaan jiru waan keessaan jiru. Bakka ishi. Walumaa galattu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hir'ina maalii qabu natti egaa kariyyoo sabas hir'ina hedduu qaba. Amantiin Islaamummaa fakkeenyaaf anaaf fakkeenya akkuma jedhutti amantiin Islaamummaa isa ragaadhaan natti agarsiisa hir'ina isaa. Ragaanis fakkeenya barama fakkeenyaaf Aishaa daa'imummaa ishee fuudhuudhaaf fakkeenya miti. Garuu isa irratti na dhageessa. Daa'ima jechuun maali? Wannooti miira keessan galiin hogguun kana dubbadhu ani arrabsoo daa'ima jechuun maaliif? Daa'ima fakkeenyaaf nan dhageessa nama wal haa caqasnu fakkeenyaaf akkasumatti daa'imni nama waggaa meeqaatti? Waggaa fakkeenyaaf daa'imummaa jechuun waggaa 14 gad kan ta'e hunda daa'ima. Meera daa'ima jechuun isa baafadhu barbaade waggaa 9 waggaa natti agarsiise. Daa'imummaa jechuun nama tokko qaama saalaatiif kan hin qaqqabne yoo ta'e. Isheen qaama saalaatiif hin qaqqabne kan jedhu ragaa qabdaa? Ani umrii kana keessatti baayoloojiidhaanis saayinsiidhaanis namni waggaa 6 akkamitti saalaaf qaqqaba jedhee. Mee ati ragaa kana natti fidiisin jedhe Aishaan umurii kanaaf hin qaqqabne kan jedhu ragaa qabdaa? Ragaa ni beektaa qalbiin kee beeka asiif achiin jedhin ta'a. Qalbiin beekaa miti ati ilaali atamma ilaali. Amma akka saayinsiitti mee namni waggaa 9dha qaamaaf gana hin geenye kan jedhu agarsiisi. Amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti daa'ima qabdaa miti ati. Sawaa biyya kee keessa dhiise. Sawaa biyya kee keessa dhiise. Sawaa biyya kee osoo hin taane isa waa akka addunyaatti haasofna. Maa Aishaan biyya keeti moo? No biyya fedhe waa ta'u. Aishaan Oromoodha. Biyya nama jookan Oromoodha. Oromoodha waan fedhe haa taatu. Ani namummaa ishiitiin nana. Taati waa'ee naannoo Harargee sana malee waa'ee Arabaa haasa'uudhaaf hin dandeessu jechuudhaati. Maaliif jennaani ati waa'ee naannoo Oromoo kee beekta. Ergama addunyaatti naan hin jenne amma. Qoy si gaafadhame. Mee si gaafadhame jarjariiniti. Akkan siin jedhu. Mee akka saayinsiitti dubartiin tokko xurii laguu kan sagalitti ittiin dhufu kan jedhu ragaa naa kennu. Kan dhufu na argisiiseeti. Ansin na argisiise. Hin dhufamoo hin dhufuudhaati agarsiisuu dandeessaa? Hin dhufaan immoo waggaa daa'ima 9 nan qaban laguu hin qabdu daa'imni koo. Maa waggaa 60 kan hin dhufne jira bar xurii laguun hundatti miti. Ilaali xuriin laguu hundattuu waggaa garaagaraa dhufa 10tti dhufa 9tti dhufa 13tti dhufa 15tti dhufa 16tti dhufuu danda'a. Xuriin laalanii amma xuriin laaleetti fuudhe Muhammad Aishaa. Dhaggeeffadhu injarjariin dhaggeeffadhu. Tole erga akkas ta'eeti ati Aishaan xiqqoo turtee kan jedhu ragaa naa kennuu dandeessaa? Wangeela irraa ta'u Quraana irraa ta'u hadiisa irraa ta'u naa kennuu dandeessaa? Amma waa kattaa dhugaa dubbachuuf asiin daa'ima miti jettee ani ragaan sii kenna rakkoon qaba. Ragaa kennaa kan nan fudhadha raguma kennaa kan. Dhaggeeffadhu ishee dura loojikaatti deemtee deemuun barbaada. Ati ragaan qabdaa kan xiqqoodha jedhu. Si baasuu danda'a bara. Wanni hadiisa baay'ee barbaadde baay'isti xiqqoo turte. Hadiisa fakkeenyaaf Aishaan tooyi qabattee akka taphattu nama daa'imatu tooyi qabatee taphata miti. Ikkoo maal taa'ee baasitti agarsiisi xiqqoo turte. Injiru kun injiru jedhe waa kan dhu. Baasi agarsiisi. Abroon give me my tablet please.
Siin argisiisa maal rakkoo qaba biyya addunyaa la internet irra guuteetu jira bara shamaddeedu hin barbaachisu. Baasii agarsiisi xiqqoo turte rakkoon tokko jiru. Andee hafsa internetiin jira miti kan quraanaa fi hadiis hafsee jiru beektaa. Kanaafuu rakkoon jirsiifan argisiisa garuu ani immoo ana oguun dubbatu. Hafsaa keechi kaayidaas baasii ragaa. Endo fako. Abroon dinne taatu. Enda dubacha hamma dufutu dubaddu shi nan daga nan cakasa. Easy. Okay. Isa dubbani. Ustaz internet ko fe jira ek. Así chico la vecina. Ustaz dinle que fesaran la vecini. Rafi geetaaf don't kill time. Bahasa jira haasaa jira tabarra haasaa jira. Soot sagaleen raasi beekaa jira. Kella. Nasi. Ayyee baas. Nasi mo. Nasi. Go upstairs go. Okay. Geetaaf ammasitti gaaffii si gaafadhame. Eshi. Cim jenne taa'u. No, Maariyaamii waggaa meeqatti Yoosefitti heerumte? ani waggaa kanatti heerumte jedhee kitaaba irra hin jiru kaa isaa hin baasane. Ishi wal qunnamtii saalaa waggaa meeqatti wajjin gochuu jammarte? Wal qunnamtii gootee jedhee hin dubbatu. Hin gootee jedhee hin jedhu hin dubbatu dhugaa dubbachuudha. Hin jedha. Erga jedhe naa baasi maarree nan fudhadha naa baasisa. Ayyee baasi waggaa meeqatti akka ta'e natti hin ta'edha. Dhaqi timaatoo songeelii baafadhume. Okay, argadheera Sahih al-Bukhari 5130 irratti kana jedha. Aisha reported to have said that Muhammad married her when she was 6. Okay? Baasi atumaan dubbisi. Sahih al-Bukhari macam daif dubbisi tumuri. And that she began live with him as his wife when she was 9. Maal jechuudha? Waggaa jaatti fuudhee waggaa sagalitti wajjin jiraachuu eegalee jedha. Indee waggaa jaatti erga fuudhe akkamitti waggaa sagalitti wajjin jiraachuu jalqaba akka keetti? No, naaf galabadha aadaan kun biyya keenyaas jiran moo beektani? Garuu immoo namni waggaa 40 wayii daa'ima akkasii fuudhee biyya keenyaas jiraachuu hin danda'u. Dhaggeeffadhu naa deebisati. Waggaa jaatti erga fuudhe akkamitti waggaa sagalitti waliin jiraataa sin jedhame naa deebisa. Biyya keenyaas daa'ima walii kannuu wal jijjiiruun jira kun hin beekamu daa'ima biyya keenyaas jira waliif wanni galuu jira. Geettaaf ta'e ingiliffii sin harkatti du'aa jira mee dhaggeeffadhu akkan siin jedhe nama daa'ima kennuu jechuu wajjin jiraachuudha moo miti? Lakki wajjin jiraachuu miti. Galatoomi kanaafuu hin fuudhee kanatti jette sun waggaa jaatti kijibaa jechuudha. Jadaga maal gusaa'e maal quraanuma kee dubbisi maaliif dubbii jallisi? Dubbiin jallisi amma fakkeenyaaf ati dubbatti yoo dhagaye ati waakkattuus wanti dhugaa haquun haqa wanni haqamu hin jiru. Fakkeenyaaf ani sammuu keetti ani waakkachuu miti. Sammuudhuma kennaa gaadha yoo kataate. Ani dhaabbataa gaabbootee amanteen hin dandeessaa fakkuun qabu. Dhaggeeffadhu kaa. Waggaa jaatti fuute jettee sammuun kee wal jala si jalaan na'u. Waggaa jaatti fuutetti ka wajjin jiraate waggaa sagaletti. Hin fuudhe jechuun fudhatanii manatti galuu moo miti? Lakki miti. Biyya keenyaas jira aadaan kun biyya keenyaas jira nan beeka. Akka keessanitti ayyee maal jechuudha? Maal jechuudha fakkeenyaaf ani immoo maatiin an qaba miti. Namni tokko hiriyaan koo jiraate intala koo yoo jaallate fakkeenyaaf gara warra sameen kanatti wal jijjiiru daa'imayyuu. Mucayyoon kun nafti na jira mucaan koo si bira ta'a. Maaliif kun ta'a maaliif aadaan kun maaliif ta'a? Mucaan maal ta'a? Wal jijjiiru daa'ima wal jijjiiru biyya keenyatti hin beekta yoote gojjaame warra saganaa kennanii sun immoo fudhata. Akkas godhee
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggaa jaatti manatti fidatanii ruka jedhu agarsiisi. No anin janne anin ba yo kasteerte malee fuudhuun isaa yoo wajji ciisa ani wajji ciisan jedhu wannan maancha hadiisun maansin barreessitanu naayini wajji mana jarkatee jedha. Ayidallam dhaggeeffadhu. Inni akka jedhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka Arabiffaasaatti Arabiffaa akka jedhutti dingata afaan Ingilifaatti isin rakkisaa jira Google hiikame. Akka jedhu waggaa jaatti dubbatatanii gaafa waggaa 9 fuudhanii waliin jiraachuu jalqabanii jedha. Waggaa 9tti immoo Aisha radhiyallahu anha ofiishiitti dubbatte dubartiin tokko waggaa 9 geenyaan geessuudha jettee haasofte. Maaliif ofirratti waan argiteef dubartiin tokko waggaa 9 ogees geessuudha jedhame. Amma anaafati kan laaluudhaa dandeenyu akka aadaa Itoophiyaatti osoo hin taane akka aadaa Arabaatti tokko jedhe. Lammaffaa anaaf si kan laaluudhaa dandeenyu har'a isa keessa jirtu yeroo akka ammaatti osoo hin taane akka yeroo waggaa 1447tti intalli waggaa 9 ammam geessi ture kan jedhudha. Mee warroota Araboota keessaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intala xiqqoo fuudhe jedhee yeroo sanatti namni kompleenii godhe tokko naa kennuu dandeessa tokko kiristaanota irraa ta'u Yahudota irraa ta'u warra Qureeshota irraa ta'u nama kompleenii godhe tokko fiduu dandeessaa? Nabi Muhammad intala isaa alitti kan Ayidallam mee namni tokko namni bar akka aadaa isaatti wal fuudhan har'a Muhammad intala isaa hin kennineef bar umrii waggaa 18 aliidhaaf hin kennuu hin dinne. Aggeeffadhu hin dinne sarragaanaa kennita qo'ee hin dhufta dubbituun xumuni kan biraatti hin darbin qo'e. Akkasiin jedhe mee ati guyyaa sana namni kompleenii godhe yoo jiraate Aisha radhiyallahu anha fuuchuu isaa Nabi Muhammad ijoollee xiqqoo fuudhe jedhee lakki isheen hin geenye jedhee akkuma jiran dubbatiin kaa waan si gaafadhu naa deebisa. Kabiraa immoo namni waggaa 9 xiqqoodha kan jedhu namoota yeroo sana keessaati kaa'an tokko naa kennuu dandeessa waggaa 1448 irraa yookiin 7 irraa tokko fiduu dandeessa. Ustaz dubbiin Muhammad kun akka dubbii Sillaaseeti barsiisa. Dubbiin akkuma Sillaaseetti afaanii fi gara qabdu beektu. Sillaasuma isin biratti Muhammad amma fakkeenyaaf sammuun ilmi namaa fedhii namaa fedhii keenyarratti fee osoo hin ta'in dhugaa fi haqa jiru psychologically philosophically make sense hin godhu. Simbuusaan waan si gaafadhu akka namachaatti naasayin. Gaafii gaafadhe fiddaayyuu sin jedhe tokko. Gaafin na gaafate akka gaafii ati barbaaddetti osoo hin ta'in akka naa galeetti siin fiduu dandeessa moo hin dandeessuudha gaafii si gaafadhe fiduu dandeessa. Gaafii maaliif sii fide kan sii fide hundaan deemsine kabiraa na gaafata. Waggaa 9 gaafa sana hojjaan shammam gaa ture. Ani maalan beeka waggaa shaniif ilmi namaa inumaatu gaafa san ergan beekneeti waan hin jedhi kaa. Ammam geessi nama akkamiiti ergan beekneeti cal jedhi atarra kan haasaa jirtu. Mucaa kee mana keessa waggaa 9 nyaattu illee kan waliin guddanne warra sana argaa jirta ollaa kee nyaatan waliin guddanne waggaa 40tti koo ijoollee waggaa 20 fakkaattu dubartiin amma 25 taate ganaa intala waggaa 10 fakkaatti maaliif jennaan qacaacaa dandu nyaattee furdattu si galee intalli har'a biyya Arabaa keessa waggaa 9 intala Itoophiyaa waggaa 25tiin qaamaan wal caalti har'a isaa har'a bakka jiru an jiru kana mucaa waggaa 9 anaanna caala guddinni isaa furdinni isaa biyya Arabaa kana keessatti. Maaliif jennaan biyya ho'aa keessa jiraatu nyaanni isaanii adda tokkodha walitti dhufuu hin danda'u ho'aa fi biyyi nuti keessa jiraannu gargari nyaanni jara nyaattu tokko miti. Namni riba nagaa halkanii guyyaa rafuu fi inni haatiif abbaan boqqollootti kennanii sana qorqaadhaa guddate qorra keessa bishaan keessa taa'aa guddate tokko miti gosa qalaa guddata. Kanaan ati walitti fiddeetu hin naasayin kun aan akka namaatti sitti ma fudhachuu dhiisuun mirga keeti garuu akkan sitti mutti namni har'aa fi inni bara sanaa tokko miti. Namni har'a Itoophiyaa fi namni asii tokko miti. Har'a namni waggaa 20 akka koo waggaa 20 ta'ee wallahi areenni isaa hojjaan isaa furdinni isaa caalaa abbaa erkoo fakkaata garuu. Anatu immoo waggaa 10 faan gafaan waan si ajaa'ibu. Kanaafuuti wal bira qabnee ilaaluu hin dandeenyu takka aadaa isaanii takka akka biyya isaaniitti ilaaluu qabna. Kanaafuuti akka kanatti ilaalama taanaan kun jireenya iyyuu hin ta'u. Tokko isa kana. Mee gaaffii dhumaa si gaafadheetiin yoo gaaffii qabaatte kan biraatti dabartaa yookaan achi nama biraaf carraa kenna. Gaaffii dhumaa Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa 23 irratti Yoosef otoo ilma ishii waliin argin intersexually waliin hin goone ture jedha. So kana jechuun erga ilma ishee hangafaa deesse booddee intersexually waliin godhanii jiran. Waggaa meeqatti waliin godhan? Godhanii jiranii jedhee barreeffameera.
otoo hin dhalin waliin hin goone jedhe. Walii godhanii waliin hin goone jechuun waliin godhanii jira. Amma fakkeenyaaf waliin hin goone jechuun waliin godhanii jechuudha. Hiikni isaa otoo ilma ishiin dhaliin jedhe bar kana jechuun otoo ilma ishiin dhaliin waliin hin goone sana booddee garuu godhaniiru jechuudha kun. Itaa waqan wanni inni godhanii jiru jechuudha akkamitti jetta. Akkuma dubbii ati mana gaafatte kana badan Arraan kan itu semua hasilnya semua tu masuk ke dalam beta. Logikidha waan ati amma jette logikidha waan macaafaa si gaafadha. Fakkeenyaaf ani utuu Itoophiyaan hin naqin isaa waliin agarree yoon jedhe maal jechuu gooti? Utuu Itoophiyaan hin naqin isaa waliin argine jechuudha kan maal logikii maal utuu Itoophiyaan naqin maafan jedhe ani isaa waliin agarree hin jenneen. Utuu Itoophiyaan naqin maaliifan jedhe maa isaa waliin agarree hin jechuudha. Argine jechuun booda gaafan Itoophiyaa dhabeen argaa jechuu keeti miti. Saruma kana. No booda nan argaa miti. Inni utuu gara Itoophiyaan naqin isaa waliin agarree hin jedhe maal jechuudha? Ma'anaa fi maal naata naan galle dubbiin nyaatu amma tubbachaa jirtu naan galle bar isaa waliin agarree jechuu barbaannaan immoo ani isaa waliin agarree dheerumaan cufa bar bakka isaa waliin agarree jechuudha. Garuu asitti wanti barbaade maalinni ani utuu inni Itoophiyaan naqin ani isaa waliin agarree jechuun Itoophiyaa dhaquusaa duratti waliin agarree jechuudha. That means sana booddee wal argiira jechuudha. Malee amma barbaade ani isaa waliin agarree jedha ture. Garuu ammoo utuu Itoophiyaan naqin immoo ani isaa waliin agarree jechuun erga Itoophiyaa dhaqee wal argiira jechuu agarsiisa. So macaafnis maal jechaa jira otoo ilma ishii tokko ilma ishiitti hin dahin dura intersexually waliin hin goone jedhe. Kana jechuun erga ilma ishii deessee waliin godhaniiru jechuudha. So waggaa meeqatti waliin godhan Yoosef fi isheenii wal qunnamtii saalaa siin jedhe. Wanta hin barreeffamne wanta ani seenaa siin beene tokko kuna gaafatu amma fakkeenyaaf Quraan irratti yookaan Baayibilii irratti akkana jedhee barreeffame yoo tooteen siin deebisa malee ani tilmaameetuma akkuma sammuu kootitti dhimma fakkeenyaaf ati kana waaqa keessa waggaa meeqatti deessi tole dubbii gabaabaa. An maalan tin beeka nan beeku naan waa'ee Aashaa amma Waaqayyo amma naga'u waggaa meeqatti deesse isheen odeessee mana qulqullummaa keessa guddatte gaafa mana qulqullummaa geessu moo achi keessaa baate maaliif akka seera Yahudaatti dubartiin tokko gaafa xuriin laguu itti dhufu mana qulqullummaa keessa taa'uu hin dandeessu. Kan itti dhufe xuriin laguu waggaa meeqatti dhaqi seenaa qo'adhu. Ani mana fakkeenyaaf nama mana qulqullummaadhaa baatee waggaa meeqattoo Waaqayyo amma naga'u Waaqayyo guddaa kana deesse. Erga deesse booddee waggaa meeqatti waliin ciise. Seenaa qo'adhu seenaarraa argatta yoo seenaan qo'adhu waa gochuudhaan dandeessu. Yesuus deessetti jennaani haati Yesuus Kiristoos waggaa meeqatti akka isheen deesse hin beeku jechuun agarsiisaadha. Leave some audience your live content that some may has been restrict reason violent in criminal. Restrict natti fidaa jira eenyu laata natti nimni abbaasa. Copy link godhame. Nama asirra jiran irraati nam tokko restrict sitti godhaa irra eenyu akka ta'e hin beeku. So maalinni waaqni yoomitti haati isaa deesse jechuun wallaaluun kun qaanfii guddaadha. Deessetti osoo hin taane meeqatti deesse waan jedhu wallaaluun qaanfii guddaa ta'eef sana qo'adhu kootu san booddee anshaa immoo wanne jechuu dandeessaa jechuudha. Gaaffii dhumaa qabaate tokko gaafadhu carraan irraa kennu. Gaaffii dhumaatumaan si gaafadha tasgabbaa'een si gaafadha yoo na dhageesse yookaan immoo naas namoota biraas yoo kan barsiisu jettee deebiin naa deebiftu I know wanni dhagochaa jirta comparative religion barsiisaa jirta naaf gala sawwannoo keessa galuu dandeessa naaf gala garuu haa ta'u ani fakkeenyaaf amantii qaboon sun jedhu waaqatti nan amana sababa samiin akkati wanta ati naan jettu sirrii yoo ta'e nan fudhadhaa sirrii yoo ta'u bahuun fudhadhu yeroo namni Nabi Muhammadis haasa'u isa gadi buusuuf amantii kee tuquuf osoo hin ta'in isa fakkeenyaaf isa kamtuutu yoon amane isa gaariidha loojikiidha maan kan itti amanu beekta kanaaf namuu waggaa 40 yookaan 9 ta'e 14 yoo fuudhe sirrii miti jedhee amanan gara kiyyaan haa ta'u kana bira haa darbinu aadaas jettee wanta dhaabbattee jettuun qabduudhaan koo sana maalirra dhaabbattee jettaadhaan hadiisa irra dhaabbadhee jedhee bara abbaa kiyya maal taate hadiisumatu hin ta'u kan jettu hin ta'u hadiisa irratti erga dubbatee no hadiisa irratti wanta barreeffameen no hadiisamma waggaa 9 fuudheera jechuu argatte
hinta wala jedhu maalirra argattee maalirra dhaabbattee hin ta'u gara loojiti natural wanta feeteenu namni 40 waggaa sagalee miti waggaa 10 isatti dhufna sirrii miti anaan amma fakkeenyaaf ati bakka waggaa 10 daa'ima waggaa 10 fuutaat umriin kee beekama meetti dhufna Asitti yeroo keenya kanatti hin godhamu yeroo keenya kanatti haa ta'u ena dhaggeeffadhu nan dubbistu ammoo nan dubbadha afaan na gaafatte bar sin gaafanne nan gaafanne atiin fuutaa mana jette nan gaafanne okay haafitu ka yaada koo guufite sana booda immoo ni deebista beektaa yaada otoo nun fichisiisan yaada osoo hin taane na gaafatte siifaa deebisu yeroo keenya ammatti si galee Maybe atama yona waggaa 60 taateetu mucaa waggaa 20 fakkaata onatti qeenyige si galee fakkeenyaaf intalli koo gana waggaa 20 taate gana intala waggaa 10 fakkaatti sana erga akka ta'e intalli har'a dhalate waggaa 9 immoo amma maa geessu amma kubbaayyaa geessi jechuudha maaliif jennaan yeroo koo kana keessatti uummanni xixiqqaataa deema jechuudha uummanni xixiqqaataadha kan inni deemu umriin isaaniillee akka yeroo duraadhaa miti umriin guddachuun isaanii fakkeenyaaf Noohin bara isaa keessatti namoonni waggaa 900 wayii jiraataadhaa turan garuu san booddee Waaqayyo mata turee waggaa 120 qofa akka jiraataniin isa booddee san booddee immoo dhufee namoonni gara Museedhaa booddee immoo as dhufaadha deeman waggaa 60 dhamaadhaa dhufan hojjaa isaanii humni isaanii hunduu kan isaa dhufe humna tarra qabduuf humni namoonni durii qaban gargara hojjaan har'a qabduuf hojjaa warra durii gargara umriin atamarra jirtu umrii yeroo sana kan keeti wal qixxeessitu tokkodhaa miti kanaafuu ijoollee amma jirtu irratti wal qabadhee anu waggaa amma nagee kana mattii kana gee intalli waggaa 9 amma geessi kanaafuu akkan amma hin fuudhan intala waggaa 9 maaliif jennaani intalli waggaa 9 birillee wayiiti ganaadha ammallee akka keenya ammatti yeroo sanaatti garuu just needs akka yeroo amma sanaatti garuu xiqqoodha jechuudha hin dandeessu siin jedhe xiqqoodha jechuu hin dandeessu yeroo sanatti namoonni fuudhaadhaa turanii nabi Muhammadiin durayyuu namni Aishaa dubbatateedhaa ture san booddeedha jarri kan dubbatatan erga jarri dhawwatanii Abubakar hin kennu jedhee nama biraatiif dhorkee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san booddeedhaa dubbatanii jechuudha. Amma jecha ati jechaa jirtu namni dafee kan guddatu dura gaafa sana malee ammaa miti naan jechaa jirtami akkas immoo namni gaafa sana suuta guddataa jecha ati naan jechaa jirtu kuni namoonni gaafa sana dubartiin gaafa sana daddafanii guddatu waggaa 9 gaa'ilummaaf ga'u ganimmoo dubartiin yeroo ammaa kun immoo isaan xixiqqoontuni dafanii hin guddatanii kubbaayyaadha jettee isa ibsuu ta'e amma daa'immoonni barana kana hin guddatanii daa'immoon gaafa san immoo dafanii guddatanii gafanii laguu arguu jettaa jettamoo wal faalleessine dubbiin kaati dubbachaa jettu kun lakki wal faalleessu sumaaf galuu dide malee mee sirriin argifadha akkan jedhe ijoolleen amma akka yeroo isaatti akka haalaa fi jaarraa keessa jirru kana keessatti ijoolleen waggaa 9 uumamaa faayidaa baaftu miti sin jedhe ijoolleen duratti garuu waggaa 9 taatee nama guddaadha bar waggaa 17 fi 15tti dhiirri yeroo sana biyya bulchaa turan kan Ali ibn Abi Talib fa biyya bulchaa turan bara sanatti waggaa 17 gaani ati garuu waggaa 40 taate biyya bulchuu miti ganda bulchuu hin dandeessu har sigale namni hundillee tokko miti so dargaggeessi waggaa 17 15 biyya bulchachuu yeroo sanatti asib yoo fuudhe akkamitti fuudhe mucaan xiqqoo sun waggaa 15 ayibbaalum jarri yeroo sanatti faxaanyii turanii san waggaa isaaniitiin osoo hin taane qaamni isaanii wanni isaanii hunduyyuu sammuun isaanii adda ture siin jedhe qaamni isaanii dafee guddataadhaa ture siin jechaadhaa ture. Yoo dhiifama yaada gaarii ta'e tokko siif kan of duraafillee yoo namoota wanta kana dubbatte saayikooloojikaanis loojikiidhaan nama hubachiisuudhaaf kan si gargaaru yoo ta'e yaadni ani siif kan maal akka ta'e beektaa fakkeenyaaf otoo kana jettee gaarii amma qalbiin koo qomaan koo kan fudhatu maal akka ta'e beektaa osoo gaafa san umrii akkaataan itti lakkaa'anii fi amma fakkeenyaaf abbootiin keenyaa fi namoonni gurguddaan nu dura jiran san umrii isaanii akkaataa itti lakkaa'atanii hin beekan beektaa fakkeenyaaf bara kana
kanatti waggaa kana dhalattee jedhanii ibsuu danda'u. Yoo akkas jettee naa ibsite dhugaadha namoonni gula kaa'uun waggaa jedhi si gargaara ture. Si gargaara dhugaa. ያልተጻፈን አላነብም። Maaliif sagal yaada malee namichi waggaa 40 wayii dubartiin waggaa 9 fakkeenyaaf amma Maariyaam waggaa 12 heerumte siin jedhe maal jettame? Waan next amma fakkeenyaaf kana isintu jedha malee seenaan hin jiru seenaa baasee sigarsiisan seenaa arrabsoo ta'uu danda'a namoonni Muhammad waa'ee jechaa jiru beekta. Seenaa beekta kiristaanii baasee yoo nama sigarsiise ati shaadaa qabattaa baqa kanaaf islaamaa dhifte taanaan seenaa mana kiristaanaa yoon baasee sigarsiise ishee waggaa 12tti heerumte nama waggaa 93 akaakayyuu ishii ta'utu ishee fuudhe jedhee Gorgiriyoos jechuun abbootii amantaa keessaa isa jalqaba isa beekamaadha. Gorgiriyoos jechuun abbootii amantaa keessaa isa jalqabaa isa beekamaa kitaabota hedduu barreesse jechuudha. Yoo waggaa 12tti heerumte kan nama azansiisu keessaa jedhe kan ishee fuudhe akaakayyuu ta'aaf inni waggaa 93 ishee waggaa 12 jedhe dubbate. Amma inni kiristaana abbootii amantaa har'a hagaarratti maqaasaa Gorgiriyoostu dubbate naan nam tokko jalan dubbatu jechuudha. Akka mana amantaa kiristaanaa ortodoksiitti jechuudha. So kanaafuuti yeroo sana keessatti waggaa 12 taate akkamitti heerumte akkamitti minaamin jechuun dandeessu. Laani kaa isheen yoo ta'e sirrii miti jedhee yaada bara. Yoo ta'e sirrii miti bara. Nama 12tti heerumuu ishee kan waggaa 12 jaarsa guddaa ta'e tokko sirrii miti kaa sirrii miti jettee fudhadhaa bara. Sirrii miti maalirra dhaabbattee sirrii miti jettaati sammuu keetiin deemaarta sammuu kee sirrii miti. Sammuu miti kaa namni waggaa 12 dammi biyyoota tokko akkamitti sirrii miti jedhan. Situ sirrii miti. Fakkeenyaaf hayyee natti sirrii ta'uu dhabuu koo akkamitti sirrii miti. Dubartiin tokko har'a waggaa 9 laguun itti dhufe dubartiin sun geesse moo hin geenye dargaggummaadha. No umri ishii kan ta'e yoo heerumte maa miti nama jaarsatti akkamii heerumte. Please gaaffii si deebisi utuu dubartiin tokko har'a xuriin laguu itti dhufe dubartiin sun heerumaa geesse moo hin geenye. Baayoloojiidhaan geesseerti garuu immoo nama umrii waggaa 40 wayii heerumuu ishii sirrii miti. Loojikiidhaan. Geesseetti kan biraa maal barbaaddare baayoloojiin geesse miti. Akkamitti nama jaarsa nama waaqayyo irraa dhufe tokko akkamitti dubartii daa'ima fuudha. Ishi akka baayoloojiin geesse tole akka amantaatti ishee dhorkaadha. Amantaa miti bara. Dubartiin laguutti dhufe akka baayoloojiitti walii galle hin dandeesseette. Akka amantaatti dubartiin tokko xuriin laguutti dhufeedha jedhe dhorkaadha immoo dubartiin tokko waggaa meeqatti heerumuu dandeessettee yaadda akka amantiitti. Amantii kaatolikiis ta'ii ortodoksiis ta'ii waan barbaadde ta'e. Amantiin mooraalii fakkeenyaaf mooraalii isa sirrii ta'e nu qabachiisuudhaaf yoo kan dhufu ta'e. Ergamaan rabbi irraa dhufe tokko mooraalii yookaan immoo karaa sirrii nama sirrii ta'uu isaa kan nu argisiisuudhaaf yoo kan dhufu ta'e wanti inni godhu hundi karaa keenya karaa sirrii ta'uu qaba malee namoonni waaqa irraa dhufan tokko sirrii miti jettee amantaati siin jedhe waggaa meeqatti ta'uu qaba. Yaa sirrii miti Ishi waaqayyo waggaa meeqatti fuutu si kennuu danda'u waaqayyo kee. Yaa nakna kamii waaqayyo qabda moo hin qabdu. Uumaan qaba na uume kan uume tokkoon qaba waaqa uumaan kee waggaa meeqatti fuudhi siin jedhee seera bulmaataa ittiin heerumaaf fuudhaa kan si kaa'e. Gaafna baayoloojiin yookaan immoo qaamni kiyya fedhii fuudhuudhaaf hogguu ga'u yeroo san fuudhu nan danda'a. Ragaan agarsiisi. Ragaa miti baayoloojiidhaan sitti maal jira waaqayyoon na uume fedhii hogguu naa kan geessee jirtaa jechuu kooti waaqayyo hogguu naa. Fedhii waggaa meeqatti si jalqaba siin fedhii waggaa meeqatti si jalqaba. Akka qaamuma nama garagaraati. Nama fakkeenyaaf waggaa kanatti waggaa sadiitti hin jedhu akka qaama keetiiti. Waggaa 17 ta'uu danda'a. Akka qaama keetii maaliif falmi taree kalaas akka qaama keetti taanaani bakkaatu wantee dubbii kana xumurtee akka qaamaatti taanaani akka qaamaatti waan ta'eef falmuudhaan qabdu jechuudhaati. Sirrii jiru siin galle bara ustaas koo. Sirrii miti kan inni jechaa jiru Aashaan waggaa 9tti Aashaa waggaa 9tti Muhammad heerumuu siin tole ishee obboleessa na dhaggeeffadhu. Ilaale waggaa qaamni nama fedhuudha qaamni waggaa meeqatti nama fedhaas hin jenna akka qaamaatti gargarii naan jette. Kanaaf akka qaamaatti gargareettee umurii kaa'uu erga hin dandeenye waggaa isaa kaa'uu erga hin dandeenyeeti
maaliif falmi tarii khalaas natiijaa kun argattee jechuudha khalaas umurii gargaraa waan ta'eef wanti ani falmaa jiru kan samii miti. Wanti ani falmaa jiru tokko namni tokko fedhiin isaa qaamni isaa dandeettii fuudhu ga'uu isaa haa fuudhu rakkoon qabu waaqayyootu isa uumaan dandeettii akka ati wal qunnamtii saalaa gootu si uumee jira warra laguu argite si fuudha. Rakkoon kee maali akka ta'e beektaa waggaa nama 40 yookaan immoo kan rabbi irraa dhufe kan waaqayyo irraa ergame tokko daa'ima san fuudhuun sirrii miti jechaa jira bara masiin galle malee kanaan jechaa jira duraanuu maarf. Obboleessa bakka waan tokkotti wayi baay'ee jirran jirtu waan biraarran jirtu khalaas galatoomi bakka gaafii biraa gaafadhan achuma nu deebistee nama biraa waliin haa dubbadhu ishee. Eshi ustaas kiyya galatoomi garuu tasgabbooftee yookaan immoo naasa'uu keef galatoomi dhiifama yookaan immoo no waan akka rakkoon tokko hin jiru garuu ati yoo dandeesse biyaans yookiin akka saayinsiitti yookaan immoo akka amantaatti akka ta'etti deemi malee cagite sammuu kootiin hin deematte ati gaafa haasoftu qaamni namaa barbaadutti keetti yookiin qaamni namaa fedhisaa barbaadutti jecha immoo qaamni namaa meeqatti barbaada naannoo Mariam inzili shuf yalla mata jinda kaamera hoonak meeqatti qaamni namaa barbaada naan sanas kaa'uu dandeenye walumaa galattuu gattaa'eedhuma asabii rakkoon tokko hin jiru mee hojii manaa fi dhaqiti qo'adhuti Yaaqoob Raahilii waggaa meeqatti fuudhe dhaqiti dubbisi ilaalime waggaa meeqatti fuudhe waan jedhu ilaali. Anis gaafii tokko si dhiiseen deema gaafiin kiyya maal seeta waaqayyoon samiif no tokko waan tokko si dhiisa. Ani nama jedhee carraa si kennee nama jalaa carraa gubde waan ta'eef daadhiistee maan deemin yoo gaafattee deebii fudhattee deemta. Si galee? No gaafiin fudhattu ati. No jechuun na gaafadhu kun ammoo si deebisaan. Ati bara amma deebisuu waan hin dandeenyeef ikkoo. Lakke akka haa ta'u ishee amma yoo ta'e gaariidha waaqayyoon lafaaf samii humna isaatiin uume moo sagalee isaatiin uume Allahan. Okay. Rabbi subhanahu wa ta'ala humnaan jechuun maal isa? Humna jechuun kan dandeettii isaa yookaan immoo bocuudhaan harkaan yookaan immoo waa hedduudhaan humna jechuun humna itti fayyadamee yookaan immoo ta'e jedhee isa taasisudha moo isa gadi buusee akka Adam uume sanitti uuma. Galatoomi. Lakkisa. Fidachi Rabbiin subhanahu wa ta'ala harkaaniin uumne inni dubbatu Rabbiin subhanahu wa ta'ala samii fidachi waan isa gidduu jiru guyyaa jaatti uumee jedhe. Guyyaa jaa kana keessa Rabbiin uumama akkamitti uumaa jennaan Rabbiin subhanahu wa ta'ala Quraana keessatti boqonnaa 16 lakkoofsa 40 irratti innamaa amrunaa waa tokko yoo gochuudha akka barbaannu taate Rabbiin subhanahu wa ta'ala waan sanaan an naqula lahu ni jennaani ta'i jenna ni ta'allee jedhe. Rabbiin subhanahu wa ta'ala waa argamsiisuu gaafa barbaadu ta'i jechuudhaan argamsiisaa jechuudha. Sagaleedhaa miti sagalee isaati miti ta'e kan jedhu sun sagalee waaqaa. Akkoo ta'e jechuun sagalee waaqaa osoo hin taane Rabbiin subhanahu jecha ta'e jedhuun sagalee isaati osoo hin taane jecha ta'e jedhuun ajaja isaatiin ajaja jedhama. Sagalee isaa naannoo sagalee hunda jechaa jirti. Sagalee isaa jedhu sun dubbii Rabbiis. Isaa kalaamatullaa jedhaa miti. Hin jiru kana akkas jedhu. Maal jedha isa kalaamatullaa ani dubbisee natti ture kalaamatullaa jedha. Ruuhallah inda kalaamatullaa. Ruuhallah inda kalaamatullaa hin jedhu. Eessatti dhalaate? Baasuuree na yaala garuu dubbiseen ture hin jiru ta'e hin jiru. Quraana ta'uu hadiisa ta'uu wayirra jira. Isaan alayhi salaam jecha Rabbiitiin kan uumamedha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 71 irra. Jecha Rabbii alqaahaa ilaa Maryam jedha. Jecha ta'e jedhu gara Maryamitti kan darbedha jedha. Malee jecha ta'e jedhu gara ishiitti darbee jecha ta'e jedhuun argamsiise Isa alayhi salaam. Naam. Okay, kallimaa mata shuuf. Kanaafuu Rabbi subhanahu wa ta'ala jecha ta'e jechuudhaan Isa alayhi salaam argamsiisuusaa boqonnaa 3 lakkoofsa 59 irratti inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam jedha. Fakkeenya Isa alayhi salaam akka fakkeenya Aadamitii jedhe. Aadamin harkaan tottoshee keetu maal jedheeni khalaqahu min turaabin biyyoo irraa isa uumee keeti maal jedheeni thumma qaala lahu kun fayakun.
Adamii harkaan toshee nama ta'e jennaan nama ta'e jecha ta'e jedhuuni. Kanaafuu Isa alayhi salaamis jecha ta'e jedhuun argame jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jechuudha. Kanaafuu inni jecha ta'e jedhuun argame malee inni jecha ta'e jedhamu sanaa miti. Siigalee? Hayya ta'e kan jedhu sana namatu itti hidha immoo quraanumatu jira akkas ka jedhu. Quraanumatu jedha. Hayya injiru akkasi maal jedha? irra deebiitii dubbisi akkasas. Tafsiira Ibn Kathir irratti Ta'e ka jedhu sun injiru irra deebi'atis hoomworkii waan naa kanniteef hoomworkii kana dubbisatis. Laan wanni dubbisuun qabu lafa irra maa baasee si garsiisuu danda'a. Maal Inuma dhisiisu? maal jedha tafsiira Ibn Kathir irratti amma si garsiisa rakkoon hin ta'u. Waa lakko fudhadhamu. Tafsiira Ibn Kathir irrattis maal jedha waan kana irratti gaafa ka'u. Leeysa Ciisaa huwa kun. Ciisaan ta'isa jedhu sana miti. Walaakin saara Ciisaa bikun jedha. Garuu Ciisaan ta'i jecha jedhuun argame malee inni jecha ta'ii sana miti jedheedhaa dubbata. Kanaafuu quraana si garsiisamee silkii korraati ishee. Namni baasuu danda'u jira laata? Isa tokko godhe. Isin araaramu. Tabbatu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Geettaaf jirta? Jira ustaaz ko jira dhaggeeffachaa jira. Ayyee. Maal jedhaa? Itti buti xiqqoo ishee. Ustaaz bara. Yaa abbootii kitaabaa sochoosiin amantii keessan keessatti daangaa hin dabriinaa jedha hin darbiinaa loqoda rabbiin irrattis dhugaa malee hin haasa'iinaa ilmi maariyaam masiih ciisaan ergamaa rabbiiti jecha isaa ta'e jedhu kan inni gara maariyaamitti darbedha maal jecha ta'e jedhu kan maariyaamitti darbedha ruuxii yookiin uumaa isaa irraa ta'edha jedha. Arabiffa akkas jedha. Arabiffa isin jedha. Translate godhachaan laalaa jira beekte. Arabiffa isaan sii dubbisaa geeffadhu. Yaa ahlal kitaabii jedha. Yaa warra kitaabotaa abbootii kitaabaa kiristaanaaf Yahudaa. Laa tagluu daangaa hin darbiinaa. Fi diinikum amantii keessan irratti daangaa hin darbiinaa. Walaa taquuluu hin jedhiinaallee alallaahi rabbi irratti illa alhaq. Dhugaa malee hin dubbatinaa rabbi irratti hin kijibinaa jechuu isaati. Innamaa almasiix Ciisaa alayhi salaam maa jedha yookiin immoo innama almasiixu Ciisaa ibn Maryamiin kunii maali rasuulullah ergama Allaati. Wa kalimatuhu jechi rabbii subhaanahu wa ta'aalaa suni alqaahaa ni darbee ilaa Maryamaa gara Maryamitti jecha isaa ta'i jedhu darbee. وكلمته جتون جتش إساء جتش ربي سبحانه وتعالى كان درب مؤسا كامل جنان ربي سبحانه وتعالى بقولنا كو رجالك وصافر تمرتي يو وانتو كنت جتشود أبربان وانتو كو أرقم سيسو أربان تأي جناني جتش ساعة أرقم سيسو غلطومي سامين بربان حقما نادي بشو خيف غلطومي بربرتو داف thank you غلطومي جتش واقنا تأي جدو سنتي مارن تكا دربي maal darbe jechuun maal hubatti darbe jechuun itti darbe waaqayyo irraa bahee itti galee maaramitti galee jechuudha. Akkam godhe itti darbatame? Wacaafarra kaa itti darbe moo maal jechuudha? Si gaafataan jira akkamitti hubattee jedhe malee itti darbe jechuun maal jettee hubatte itti darbe jechuun? Ta'e jedhee itti darbeedha garuu sagaleen ta'e jedhu sun waaqayyo irraa gara maaramitti darbeedha. Jecha isaa gara ishiitti darbe jechuun maali? Jechi ta'e jedhu sabni sagaleen isaa suni ilma ta'e jechuudha. Qaal sigaa labbasa isa jedhu sani bara. Qoy qaal sigaa labbase sigaa keessa naa jechuun rabbiin dhageeffadhu. Jecha isaatti darbe jechuun maalidha haadhaan amma? Jecha ammaa sitti darbadhe. Jecha ammaa sitti darbadhe ani maaliin jedhe amma? Jecha ammaa sitti darbadhe maal ture? Fakkeenyaaf ati amma fakkeenyaaf sagalee kee kana fuutee jechi amma sitti darbadhe kun maal ture siin jedhe jecha ati maal sagalee teeka sagalee ture sagaleen si keessaa bee sun jechi amma sitti darbadhe kun maal ture maalan beekamoo natti makaatu
amma jecha ho'isti darbadheen kaanen darbattee kaate maal na kolfisiise. kanaafuu jechi ani darbadhe kuni jecha kootu dhufee dubbii sana teemo jecha kootu dubbii sana argamsiise wanna of keessatti fudhatte sun jecha kootu dhufee sammuu kee keessatti qaama teemoo ergaa dabarse jechi koo kun sitti sammuu keetti Dandeettii fakkeenyaaf waaqayyoon wanta tokko fakkeenyaaf dhoqqeerraa osoo gaafate qofa naa deebisi sitti darbe kun dhufee qaama keessa taa'e moo jechi ani darbe kun dhufee ergaa sii dabarse. Ati jechi keetii fi jechi uumaadhaa tokko akkamitti akka sammuu keetti hubatte waan ta'eef akka sammuu keetti si gaafataara. Ati amma quraana kan hubatte akka sammuu keetti jecha itti darbame jennaan akka sammuu keetti quraana hubatte waan ta'eef akka sammuu keetti si gaafadhe jechi ani sitti darbe qaama ta'e si keessa taa'ee maal garaagarummaa Yohaannis tokko irratti garaagarummaa amma ati dubbiste waan si gaafadhe naa deebisi. Isa si gaafadhe garaagarummaa guddaa qaba. Eshi. Isa si gaafadhe deebistu carraadhuma isa si gaafadhe qofa naa deebisi. Jechi akkana keetti darbe qaama ta'e si keessa taa'e moo ergaa sammuu keetti dabarse? Ergaadha. Okay, jecha ani dubbadhe eessa jira? Ergaa santu amma ergaan ati dubbatte sun na keessa dhufee na kolfisiisee yookaan immoo na haasaa na gammachiise. Malee jechi sun dhufee si keessa taa'ee qaama godhateera? Dandeettii uumaatiin ni danda'ama immoo kan keetiin ta'u kaa. Please isa kan koo si gaa isa kootiin si gaa kan kee maa si deebisee bar kan kee sitti mee bara amma fakkeenyaaf. Kanaafuu si keessa kan koo jechi koo dhufee si keessa taa'uu hin danda'u miti ergaa si dabarsee ergaa sana yookiin gammachuu yookiin dallansuu qofa si keessa uumame. Yaa. Kanaafuu akkuma ergaan koo dubbiin koo si keessatti gammachuu fi dallansuu uumu sana jechi rabbii ta'e jedhu gara Maariyaamitti darbe immoo jechi isaa maal ishee keessatti uume? Ajaja isaa dhaqee achi keessatti Iyyasuusin uume jechuudha galatoome. Ofii keeyyuu deebiseetta kun. Lakkii galatoome ishi nan baasirraa lakkii galatoome. No galatoome siifa iseen baabata. No hin bahin al tokko macaafa qulqulluurraa waa si gaafadha waa'ee jecha. No kan yaa'u naan galatoomiin siin jechaa jira. Guyyaa bira dhufee sitti haasaa. Ta'u kan koo gaaffii tokko qofa si gaafadha. Jechi waaqayyoo dhaqee qaama ta'a moo jecha waaqayyootiitu waa argama? Jecha waaqayyootu sagalee dandeettii isaatiin waaqayyo wanta fedhe akka fedhetti uumu waan ta'eef yoo fedhe dhoqqeerraa yoo fedhe immoo sagalee isaatiirraa waa uumuu waan danda'uuf uuma jechuudha. Kanaafuu jecha isaatiin waa argama moo jecha isaa dhaqee waan sana jechi isaati waa argamus waa uumuus danda'a. Jechi isaa ni hoogamu waa hundumaa dandeettii waan qabu. Jechi waaqayyoo waa argamsiisa moo ofiisaa dhaqee waan sana ta'a siin jedhe. Lachuu hin danda'a dandeettii waan qabuuf lachuu danda'a siin jedhee sii deebise barnaa siin galle. Jechi waaqayyoo lachuu ta'uu danda'a? Danda'e. Hayyee mee jechi waaqayyootiin ta'e jechuudhaan hin argamsiisa kanatti amannaan ragaan hin jira macaafa qulqulluurraan. Jechi waaqayyoo ofiisaa nama ta'uu danda'a ka jedhu agarsiisi. Boqonnaa Yohaannis tokko irratti deemu dubbise. Hayyee tokko irratti maal jedha? Ka jedhu sana. Tokko irratti akkas jedha? No gadi dubbise ka akkasuma jirutti sagaluma achumarraa qabi gadi dubbise. Ikkoo dubbisiti natti nu biraa waanuma beektu na gaafachaa jirta bara amma fakkeenyaaf. Waanuma beeku si gaafadha tokkorraa kaayisi dubbisi ishi gaaffii si gaafadha achirratti sumaan baqqaatiin dubbisu taanaan jalqaba irratti maal jedhee inaan dhufa ustaazii inaan dubbisa iddoo kana na obsaa xiqqoo ishi jalqaba sagalee ture jedhamti sagalichi waaqayyo bira ture jedhe. Lakkoofsa 3 irratti wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee wanti ta'e tokko hin jiru miti. Wanti hundumtuu maaliin ta'e? Sagalee waaqaatiin ta'e. Isa malee wanti ta'e tokko jira? Tokko illee hin jiru. Hayyee lakkoofsa 19tti sagalichis nama foonii gaafa ta'e sagalee sun maaliin nama foonii ta'e? Sagalee waaqaatiin foonii ta'e. Kanaafuu sagalee waaqaatu foon taasise miti? Seetaa baksamman jechaa jira bara. Kanaafuuti sagaleen waaqaatu foon taasise malee sagaleen of isaati foon hin taane jechuudha.